Ayah. Akkam nagaa fayyaa jirta? Jira walaa galcha. Maal jirtu? Wayi arra wayi bishaane. Ay ammaan fayyadun beewra khair. Eenyu akkamitti fayyaduu dandeessa moo? Naan irratti nimne yaani. Reefsitti ma boqqottoo sitti meen jiru dhugaa. Akkam bitta dhufte? Isa sanamne warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkami? Nagaa keessan hordoftoota kiyya gaalee. Jira jirtu. Arra gaahee aboo iida gaahee bagattiin isin gahe ooyidanii irraanfadha. Iidal mubaarak. وعلينا وعليكم السلام بقتي نسنجه إذا خبجمتو إذا جاللا إذا مسلمة ومن مسلمة قودن بقتي نسنجه الرجال مالفين أس دفني بيتا هنكم مدرا واندلات مالين دي مجرى إن شاء الله بإذن الله تعالى توكلت في دي مرة يا ربي تكاغرا قبل بريد درا نبوسي إذن الله يردف تدخيا دعائنا قدا laal intala bareeddu gartee ta haala amala qabdu ta gartee mashaqqaan qabne gartee ta jaarsan qabne qulqulluu katijaa gartee tan fuudhin tan heerum jechuu maal fuutii miti tan heerumin sanirra akkana dhaabu du'aa naa godhaan isin jaa akkasii tokkolachuuf hin deemaa meera qama tokkoon harkadhee saafa xiyyaraa fudhadhe irratti dawwaladha na wajjin kaa rabbi si haa milkeessu naan jaati walumaan deemnaani nanda waladhaa kun olaa raqamatti nagadheerin jira yoo jaartii namaan akkannees yoo dhugumatti duuran akkannees na yaadee saamni xiyya walumaan laalagaa silaawoo hallayyaa dhaqanii fi milkaaniinis takkuma beeta akkasi gaa awu gaasaabbeen kiyya laal tokkolatti isin deemaa beeyte isin du'aa bichaadhaan ni bira dhaabbachuu qabdan kam jettoo isaa yoo fayyadde ayyaa wanni bikkan nama dhuftu hin jirtu atoo maal jettoo amma asirratti kan jiru akkanumatti gaa tokkolachuun gaa fakkeenyaaf gaa namni kun jaartii namaa takkaa ta'uu mala takkaa'u gaa isin tunfaasii lafa jiraachuu mala kanaafuu of eeggadhuun isin jaagaan booddee ta'e ooni of eeggatan hin jirtu saa yoo wal keessaan bishaan dhuyidirii si gurbaa itti narraa maqaan dhaquu barni booddee ta'e hin beekne garuu wanni bakka si dhufa alaa miskiinummaa malee wanni takka hin jirtu ibbira jiran to'an waan ta'u ayyee gaan booda akkaan rabshaa takka qofa nagarra qofa takka rabshaa waan dhufaan jirtu rabshaa hin jirtu dhageesse inshallah gaama rabshaa saahiba kiyya naafiyatu jalaan ooluu ta'e nyaatu ooni sodaa ture duraanuu akkanumatti ni cinqaanniiti siqimee asitti na birattas inshallah gaa ilaalla gaayeti ayyee ajii haa rabji Ono galal dawwalaatiin jira la. Yaa Rabbi milkii naa godhi yaa Allah. Alo. Aywa haloo. Ayna. Assalaamu alaikum naanji kaadura. Salaamu alaikum naanji. Awoo waatu kanan asiin ganna qabbaneese wallahi sagalee bareedduu bishaan lagaa tanaan. Dhiiraa na jalaa kaasa jeeti yaadee fi dhalumaa meeti. Dalo magaru te ayni sindai nagaru kula sayyali. Ani hafarsaan aan jenne obboleetii dhiyya qaali haa wal barannu. Hafassa. Anillee wardaan anja. Wardaa siin jeni. Hayyee haa obboleetii dhiyya ani beeyta laal iidatana kophaadhaan godhu jira haa ta'u akkuma kiyya kophaa godhu jirta iidatan. Maaliyaa jaafin jalli funaa jannu. Jechuun kaani jiraami. Magaalaa tana keessa namni kophaan taa'u waan lafa irra jira beekadhu kan lafa jiru ni xiqqaate jechuu fadheeti. Lakki lafa irra jiru lafaan jira. Saniifiin haa tatta'u. Garuu akka laalutti ati yaanee nama lafa jiru miti nama lafa irra jiru fakkaata. Laalaalaa dhuguma sanitti na saddeeq yaani lafa irra hin jiru dhugaa rabbi yoo na gaafatu taate arraan tana mee iida ayaama guddaa yaa rabbi na milkees jedhin du'aayii godhadhee ol bahee telefoona kana ta'u kaladhee beekadhu. Hayyan nuu raqama himan isaa harkattee isa kada waldeeti. Facebook irraa hin gabbuusee harkadhee dhageesse. Facebook? Facebook irra hin jiru. Harkadhee gaa khalaas tana qorannaan godhin ani kun nama lafa jiru nama bareedaa akka bishaan lagaa kana nama namaas miidhuu miti nama gaariidha nama nama ciniinuu mi nama dhungatu kanaafuu jaalalaan sirraa haa jalu. Haasawuu dira kana haasawuu osoo hin taane yaani haa alaabtuu hubattee jiru.
ati ilaalla siifto Akkamitti asooyta osoo naaf ta'uu nu batin. na dhageeffadhu an nama gartee nama fuudhuuf hin deemneetu nama bultii dhugaatiif hin deemneetu akkasitti daka bahee gaara dhaqee walitti dubbii lallaaqanii beekta anama kallattumaaniin yoo atima dirqama namni akka tokko naaf ta'u mala namni nama beekuudha nama beektuudha jeensi yaada Ayyaanee tokkolata dhufte. tokkolata Ayyaanee akkamitti siif akkamitti yaanee tokkummaa dhuftee waa'ee guutii mudee maal asooyta yaanee ajanna. ani waanin ifitti amantummaa qabuufin waanin kijibaas hin qabneef daayirektuma dhufnee jaalaltii waliif kan nuti Oromoo silaa wal garsiisan malee waliin barsiisan jaambeetaa turjumaanan barbaadu kanaafuu ati kam silaa jaalaltii tiyya silaa'u si keessanii bubbulti booda siin na barbaada ati na barbaadu baattuusi Ani kana mana haa ta'u taanaan. akkan magaalaa Oromootti rakkoo qabdi yelaan ni dhageessaa maal jechi sootitti hin raayimqa Abu gaanii obboleessa kiyya immoo garuu Akkanumatti beektee sikantaane humnaan dhaabbatan. How much do you got? Ilaalaa beektee namni ammaan tana afaan maan namni akka wareetu kun beektee bika afaanii kanan goo. awween bareeduuti akkamichiisu jirta haramchiisu jirta eessa jirta jees hin gaafanne eega lafeerra hin jiraanne qaamaanis namni ol bira dhufaa ayaama guddaadha beeta ammaa silaa bakka teessu barartee kanarraa qilleensarra na bira dhuftee hin fadha bareeduuti jedha geesse Waan ittiin beekneef jecha lesh yaanitti bira dhufa bararee si'uun beeku waan ta'eef. An hafa Yaani haajennu wal barree kaayoo olii taane. bareeduuti sarrakkoon qabu Dhalaaf jettee walumaaf dhalatte. amma telefoonaa miti qaamaan dhuftee na laalteeti ani bareedaa kana laal nama bishaan lagaa fakkaatu kana wal garree wal dhungannee keessan booda walitti himannaree jaalala rakkoo jira amma amsi ati naa fayyamire Nagee dhufnee wallaallee yoo ta'u wattee maal haguun yaani. sabareeduuti yaa atiin tun akka kiyya shabaaba yoo dhuguma saniin shabaaba akka kiyyaa taate akkana na dura dhaabbannaa kanaa hun qabu dhugaa rabbi namni kanaa kun booda gisee dhugaa bultitti seene dhugaa nagaaftanii likkitti haadha geesse annaa taatee jirti meeshaan akka Abu saahiba kiyyaan ammoo garuu wanni inni siimuu barbaada asirratti mani beekta. Wanni kun karaa kanas hin baasuuti. Aboon abbooti oodis waa takka waan dhaabbadhu micoon akka kiyyatti dubra an dardara. Nama ta'uu mara dura dura fadhule. Lakke saahiban kiyyaa barise inni waan jechuun ni beektaa jaarti namaa ittiin jiraajanii isiin an jechaa jiranni. Isa maal sana jaarti namaatiif jinni. Akkanumas seentiin isa Oromoon akkuma ammaatu na dura gifgif saaltoon taate kana barinnis akkasumas saaltoon attoo jira dhiiroo xeeruma rabbi nuuf haa godhu ayyee. Inni maal sana maaltu sana Isan dakaluu isa wanumaa isa dakaluu hin jiru. Ati giseen akka laalu namaatu oligeessu yookaan saafu La ani jechuun nama hanqama duraatu naaf yaaddoo jiran saati afarsaa nama gaarii kana amaaf akka ta'e sanaan jan kan fune awwaniin kan inni fune taa'uuf nama akka kiyyaa dubra kan heerumin nama jaartiin qabne magaalaa tana keessa irra guddaan namni jaarti nama afaan nama janaajina saniifin naa hojii rakkataa waan jiraniifin isaanis yaada akkanaa kana narra dhiyeessanii beekta ati isaan jala laaleen sagaleetti jechuun funa dhageeqa waan akkanaa gurusi dhagoon qabu. Oke rakkoon qabu kakalaa dhufnee wal barree akkasitti sangoota kaan jiraan yoo waliif taane wal laallanna rakkoon qabuun sinjaa afarsaa. Xayyi rakkoon qabu kaa insha Allaati akkam jettareeti ijaazaa guyyaa meeqa si kanan warri arabaas la. والله إذا جاني أمام سنة ويا مراتنا خلنا Ayyee. إن شاء الله كذا برا ولا قدر يعني أمام اللي Abu saahiba kiyya dhaabni gaawwan kun ammoo asumatti. No akkasii miti ana makkaan sin dooni beekta. Oo dhaabbadhu yaa keetti mee. Bishaan akkana dhuganii gilaa miti isaa. Akkaan sin jeeti. Laala yeroo tanatti haa fayyadamnu beekta amma anka gartee lafa jirtu kanatti na bira dhufuu qabda amma halkan ednuutu na wajjin buluu qabda ture أنا dhageesse. ممكن أدفن عم الجوري يعني أدفن عم الجوري زيتي ترايرو بلا ولا قدر Hayyee gisee gachiiftee afar saata walida walii lubbuun sin jettee fi fokaatee dhufta rakkoon qabu ani jaalal on matiyyaa sitti erga onne onne عفرت ما كتي فأكل بتوخان ما لا الله إن شاء الله خير ولا جريتي maali sagalee أنا كتي ترى على تو ورنا مناته مثل وقت akka tasaa bilbilee damrame yaa rabbi khayri abooga arra milkaa'e gaafarsaan oo Sino di baat ko abdi lan. eh Di te yana purudda wallahi gaal godira laani Ya habi la vivo di tema. Wanni isin deebiftuun qixxeetummaan ga'ee galee gara. laa ngurra sin cufane ati sin irra cufeen si yabaran telefoonii kanuma caalchii dhageesse لا أنت لا تنجبني يعني سيك بتي خلاص تلفون تقطيعته كان هو قد أقارا كونغ بهاي أرد يبنو كان ما كان يدنوتو خبا بلون كن هدو تكا قارة تكون تيجي رحمة ميكا ولا ركون كياو نافيتي يعني الكم أوف ما رد ولا صحن يعني نقولي ما خمي خسر الدور خير ربي أقول
Tokko dawwalu jira waan kanaa mashkuula. Insobin jaarsaa sirra dawwala. Laa jaarsaa miti kanumatti dawwale nama ta'ee hin beekne dhaqa maariyaa. Baafadhu jinarraa ani hafarsaa biraan jira jaalallee jinni sila odalaan. Eeguun kuchisiisee hin jira wayyaa jirte. Yoo jaarsanteen walirra nu bani. خلاص يو جار سنتين جلا خاص ليه أنيس دقون كبا ما جت هنا روبر يو جار سنتين نو براوته ما أدري ضروري نما جولة سكون ومالي نمانتو ما لي بدري كم نما نمان أنا والبرا دكني أولي ثانية واي جلا بيزاون سنة كم تربته مال جت يا بريدو تجمع أني نبيت أتنا خيسة أصلا ننتي ندو تشاجر تو أتي تلفوني سكوب بامبو كنو نجرام أوان فيتو تانا يكتب بس راندي أبو نبيت أتنا منافتونا فكاتا كرو هو جار سنتاني فريندي أنو اللي سرنا إذا قرصي ساتي ركون كم أكيد فعلا خياني دولة كمناسي يا أصلا تكنت سياسة ويتم جارسوما نسيدا حفلاتي ستندبن جار سابجيني اللي سرق ده ميتي جارسوما نسيدا حفلاتي ستندبن أما أودا بتيري تيغرت مرني مي يا واي ترفتو برتاس أيه بريدو تيجا سمعس أيه تكسي تخايتي أكمل ما كمي ما أقول جدتي والله خصماني من سنة كلمة كاو ما تندري تيجي وقت سجلين جيسون أكيد دايما ناداتي والله أكنا نلين أوه فرسا ملكاي ملكاي تنجرا Tanaafin hin jirre yaani garuu akkasumaanis waa akkuma sagalee heetii kana irratti siyaa godhu akkasuma wallahi arra milkaaya farsaan atis milkooyte yaa warda Du'aan si qabeelamte garde. qabeelamte dhugaa hayaani nama kana nama nagiyaan nama nashaata kana yoo taate akkasuma sagalee kana dhugaa milkaayatiin jira dhugeesse akkasumaan wanni akka caljeetaa jiruuf kanuma arra milkaayatiin jira guyyaa iidaatiin gammachuu Awon tijon ka jarsa kan susu ti jarsuma sirra asuma be jarsa hayega rakkoon qabuuti tubamma yoo maa wal garru gaamma tarraa akhira inshallah khalas torbaan takka booda walaa garra yaa abbaa torbaanii arraa wal harkuu qabnaan jaati torbaanii naa qabda khalas naafni jawafaani yaani torbaan takka malee yaani naafni jawaan teefi maal jechuun zaajaan hin qabuun siinjee maal waan teefi inshallah torbaan takka booda walaa garraa janna torbaan tokko miti halkan meedanuutu wal harkuu qabnaa لا أنا كان جنا نعمل جو. هيا بور مالت يا أخي la tani arre sin tu trifte karde मैं सानू बनने में रात परती ना en और सानी तो नब्द और सानी थी Giraati garuu. और सानी थी सा ya farra de ba planta हाँ ala lamman tana kalma jarsa am biratau माल तो करना में Garuu sagaleen sun ta dhiiraana fakkaatti. ani sakal mu iratin da dia ayo re pun awati farisa dan tanya awo jar Siira cufa mosai siira cufa. ana rakita di ro jarsa man si Itti diftee maal caqasee waan wani mana buliti fajirati da pa kasi miti mana bulai safa angaru jarsa tri bulan shakke kam dubbi waliin akka waliin jaan caqal nama maara cufti. la imbarbachi suka isiris bakati rawatu ndorko malif amma hani isi akati demo heddu jarjarun gari miti ya Garuu yaa. ammoo tana arras lawo donokaan tibulun qabu haala akkamii borukaan harkadhutu nyaachisutu jira dhageesse Isiin asii gadi. amma bar sagalen si tu am pirada zene te bar poosiin akkana onneen tuna dhoo jirti laa abo si si tu sagalen si ayon Atu taatee fi qabbanis de deema dhaadhaa Beekaan sigaal gootee malee tura dura. way hafarsa naataateetti warabban qaama alhamdulillah rabbil Tanaafin alamin hin jirre ni jingala. ati jarjari ne la la ba la maal walii laalaa dhageessete wanni walii laalta kan jettu alaagaanni khayrii takka irraa goonga bunni sodaattuu Akkanaa dungiirees. Qasti qoshomee san qabdi. asti kushummee tawarrasi laaft mallali namasiti jaarsumaan irraa shakkamale waan biraa takka jaarsani qabdi namni dura isii bifa giseen arge jaarsaaf jinni osoo qabaatti irra dalgu yoommoo isii walaa garuu murteessa dura amma isii nuun agarreemi Namni kanaa jaarsa qabaatus akkatti jedhamu hundaa'u. namni kanaa ana jechuun ni beekta nama kanaa kanaan yaa rabbi kuma sagalee san bifa siisin duraa wal bijja Tanaan gariin dhalaa namaan tanaan beekta fuullisi makaddaafaadha Sa'a. ambashoo jaaniin garte Eeyyuu. sagaleen gisee bareeddu kasiji ambashoo kana barkaataa deebiita awa sa'i bari gaamee rabbi san hammi ishii murteessaan maali beekta hogguu fuulli bareedaa ta'e jaarsaa horuu kaanti maxxunuba isa godhanuun Sin beekaan isaa beekai. ayiwaa Eeyyuu. ati kanarraa dura na dhaabatin ne ye sindu na dhaabbatanii hin jira ati duraan sodaataadha hanqama duraattuu siyaasi naa fedhe ga'ee silaan hanqama Naataan duraa bishaan jannataan biillee jaa. silaan gartee hanqama dura ta'uu kalachaa jiraate akkanam taata akkammaa kanatti akkattiin turu Qophaan jiraadhu arra iddituun tagartee milkii tabarrakaa ta ibsaan shaafarsaan jaaramuudhaa bultii harkatee kakaa'u ilmoo bareedduu kan wal daddarbuu ta'a mata isaa kana
Mitilleen jiraatu. Rabbi si faa dhugamee akkuma alaamana keetti kaname. Inshallah Inshallah. maal akka turte. Maal jira? Kaawwa asirratti. Eenyu? Eenyutu walaal. Awwal banu yalla. Awwal dhufanii jira yaabbalee jiru. Waan turu dhufo. Awwal eenyu yaa? Irraan bana. Bani kaa. Bana haala sikii. Walumaan laallaa waan jira. Maal garana? Sindiraan maaf akka sodaatan? Maal onni akka sodaatan? Jarjaruun gaarii waan nuti talbaa jireenya. Ati mee farsa? Ani farsa. Dada nakka. Akam? Nagaa. Ayyaa. Ayyaana. Fayyaadha. Si wardak. Ana wardaan. Ahlan wa sahlan gataa qotu. Ahlan. Akam la. Maali wardaa? An reefun tanaan si waan kana hundaa'u. Waan kana guutuu reefun tanaan si yaabbalee. Dhaabbii jiraate maa godhu bare ta'i. Maal jechuudha akka onni? Maal jechuudha? An reefun tanaan si yaabbalee ta'uu. Maal? Akka onni tunu reefun tanaan dhaab. Wardaa maali kunni? Maal jenni? Yoon jaalti namaa ta'uu. Inni maal kee? Warri yaane yeroo jinaasu yeetis. Inni maal kee jira? Wardaa akkana ta'eeti. Hin qabu hin jenne. Wardaa maali kunni? Maali isaan fixaa'u yiitu gabbe. Awu gabbe mee deemu ta'a. Yaa akhi maali? Hawwataa hin jee. Wardaa akkana goote wardaa akkana goote irra. Wardaa akkana goote. Wardaa Awu inni. gabbe mee yaabbalee ta'uu. Yaa waan kana reefun tanaan si yaabbalee ta'uu. Yaa wardaa akkana goote irra. Si reefun tanaan si hin jeesin dadhabne. Inti yoon tun jaalti namaa ta'uu ooltu. Hubadhu osoo si hin jenne. Maal jechuun kam? Awu bileesanii fixee gaa reefun tanaan fixaan kana hundaa'u. Haasiti jettee akkasii naa rafuu jiran. Awu deemee mana si hin jaabbalee ta'uu. Yaa waan kana deemnaa naaf fixamee namarra dawwaltee wanni dhiira jala jirtu maaltu jira? Kanas narra dawwalee mi wal barreejeetu maa hojjaase. Jalaa haaftee hojjaasoon qabdu ree. Xayyib narra dawwalee. Jaarsaan qabaan jettuun Injanneen gaa jaarsaan qabaa ta'e Kalas, hojjaasuu. kalamii guutuu Hanga kana badii maaltu fidere. bajii guddoo dhagaan maan kana yeroo lama warra fiddee walii hojjechiisan. Ati kana jettee ati isa qabii kasi qabnee kootaaf gatteenye birraa bilisee illaa jaartiteeti jiin irraa muraaf bittoodha. Ati na fiigee guusa osoo isaa isiftu inni ana fiigu haasawaa isnayye. Ati mee maal maati singee jawwaala gisee inni sirriitti godhu kanaan Wayyaa farsaa arraasa Injanneen biyya gaa ta'e. jaarsi namaatti xayyibanis hojjumaan haasoo fedhe akkuma xabaatti halas kan nuteetu hojjaasuu barbaada. Ani isitu ani jaarsan qabu naan jette khalaas ani irratti waladhee naan ani inni jaarsa jira. Jaarsa gaa'e Anti yaa khalaas akkuma nam tokko gartee ni jiraachina jee jaartiin barbaadda dubara ka fayyaa jeen ta'u malee ani akkana inseen irreen jaartiin nama. ati bira moo maan taane isiidha malee isiin osoo jaarsa aboota yamman tana meenaa sin jedhu wattu mee fuunee tammamta mana ka jirree Isin gidduu laala. gidduu lallaate wattoo bileessa man